يعني جاف قرمة تخدوات جرتني أما يرون تودوتي على من أنا كم جرتني سنين جنة دو خيسني تمان محمد سراجي توبيا خيستي نموني دبلتها سجل فيروسي كورونا تنقبمون مركناوي منسترين فيا كجيتي سادي دمي أفر خيستي نموتا إبشاني إبجها في شنتمي سجل في كورونا تسفمي نموتا فيروسين كندت أرجمي خيسا سديت لميلي توبيا يموتهن تكو خن إكواتوريال جيني تو منسترين فيا هم بيسجرا نموتا فيروسي خنان قبمن خيسا جها بيالاتي خنيني مالين كتاني في سدي نموتا إبي كورونا قبمن ولين ولتسك أنيا خن قبنا كتيب سمجرا نموتا خنين خيسا أفر مقالا فين سدي مو جيبوتي لفاني مقالا دريلواتي هردفين قبات تاسفاوان في أكاتوريب سمي توكمو جراتا مقالا جيم أكاته منسترين فيابي سجرا انقا ماتي توبيا خيسا تنموتا إبتو كوفيشنتو فيروسي كورونا تنقابمون مركناوي تمسينا دبي كورونا اتسوف هواسنيك امان اكا والراسيق ويرد الدبينيتي هماموس وجيرو الجورتي هنكنا قداتو جراجان نموني يدخنن نموني منيف يدخنن خيستو ايانا ولي والقبتي بكيدوتي قبان اكمدروتي والقهو جراجان الى جبريل دبالاتو دوتاناك اندستجرتي فيروسين كورونا الدنيا شورر كيسو أكما اتفوفت جرا أكا الدنيا تنموتا ميلين لما في كما إبالما قلتو لكوبا خنان قبامي علوما خنان نموتا كما إباتوكو في كما أفرتمي قلتو فيروسي كورونا تلبو إساني دبي نموني كما إباشيني أولمو لكوبا خنان رافياني جران لكم نخونو توبيا خيستي نما سغلتمي أول قبي جرا لكوبا خنايتي سوف نموني أكادام فقاتو إرد الدبيمي همموس حالي قبايا أيانا قرو أما اللي جيرما كينك أمني دوبتان جراتوني قدنا لي ورميا غرغرا قبايان أيانا كون قدوري الروان فويه هنك أبو جان جراتوني أو أمني فيادي ساني خنن حكومتي حالي قبايا كينا يرو أمان كان نموني ummanni baadiyaa garuu har'as akkuma duraanitti wal makabatee magaalatti deemutti jira. Namoonni har'as hafuura walitti gadi jedhanii walirraa bitutti jiran. Namni of eeggannoo irratti baay'ee dadhabaadha. Ammallee hawaasni keenya waa'ee dhibee kanaa waan hubachaa jiru fakkaatu. Ammayyuu akkuma duraanitti walirraa bitee gurgurachaa jira. Addaan siiqanii walirraa fagaachuun suleen waan jiru fakkaatu. Inumaa amma waan suniyyuu jedhanii jira. irraanfatanii jiran jechuudha. Waa'ee dhibee kooronaatu jechuudha. Mootummaan isaa lamijjeessuudhaan dirqama isarraa eegamu bahuu akka qabu dubbatan. Mootummaan qaama nageenya eegsisu yookaan qeerroos ta'e dhimma nageenya biyya keessaas ta'e utuu bukkee dhaabbatee yaada kana gorsa kennaniiti. Hawaasnis immoo yaada mootummaa kana fudhatee innis bukkee dhaabbatee yaada kanatu hubannoodhaan qaama mootummaa gidduu galee hubannoo gaggeesse ayyaana kana wal ilaalchitee deemee yaada kana gabaabinaani. Hanqinni hubannoo bakka garii akka jirus himanii jiran. Hawaasnis gorsa yeroo garagaraa ogeeyyii fayyaatiin kennamuu hojiirra oolchuun dirqama isaanii akka bahan gaafatamee jira. Magaalaa Finfinneetti namoonni karaarra jiraatan dhibee koronaa walii wal qabatee haala yaaddeessaa keessa jiraachuu dubbatan. Namoota kanneen keessaa kan kutaa magaalaa Booleetti karaarra jiraatan deeggarsa barbaannaa jedhanii jiran. Magaalaa Finfinneetti bulchiinsi kutaa magaalaa Boolee gama isaatiin namoota kanneen gargaaruuf hojjechaa akka jiru hime. Ammas Leelaa Jibriiltu dabalata oduu tanaa qindeesse. Finfinneetti namoonni karaa gubbaa jiraatan weerara COVID-19 hordofee nuti rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa jirraa jedhan. Hanga waggaa 10tti karaarra jiraachuu isaanii kan himan warri kun amma kan yeroo kamiyyuu caalaa haala rakkisaa keessa akka jiran dubbatan. Asiin dura hojii xixiqqaa irratti hirmaannee galii argachaa turre. Amma sana argachuu haalli nu dandeessisu hin jiru jedhan. Wanti nuti garan tokko hin jiru. Tireenee manan qabnu akka namti moota rakkataadha jennee beena nu jen dura deddeemnee waa barbaadne sanumaan bulla amma alatti gabbaane poolisiin illee federaallee nu ariya deema amal gootanasi dhibe biyya keessa galakka deemtan jedhanii mana nu ariyan kanarraa kan ka'e nuti amma maatiin yoo larbeeloyte nu jala rakkate gara gurudhamne baqa kureelaallee dafeeti dhukkubaan qabeessa ajjeessa dhukkubni qoonqoo nama keessaan baatu. Waajjiraaleen mootummaa magaalaa Finfinnee yeroo nuti rakkoo keenya himachuuf deemnu nu keessummeessaa hin jiru jechuun komatan. Yoo dhahinnu nu ariyanii inuma afaan Oromootu yoo dubbanne poolisaan firraa nu baasanne biiroo mootummaadhaa yoo gaafannu yoo qabalee dhahinnu nu ariyanii yoo waradaa dhahinnu nu ariyanii ilaalchi keenya afaan Oromoo dubbannu ilaalcha addaati as keessatti
Boyaatuma tumamaa hidhamaatuma as keessa turre. Amma durallee alattillee gallee asitti jiraadha bakka kanatti jiraadha asittillee sharaa hidhadhaa jiraadha nuun jedhanii jiraanne. Achirraa dhufanii gisee akkanatti bakka jireenyaa isinitti goonaa erdaata isinii goona nuun jedhanii achitti nu jiraachisanii. Gaazexeessatti tetteenye booda achirraa dhufanii uleedhaan nu kaasan. Mootummaa fi uummanni keenya rakkoo nuti keessa jirru kanaaf furmaata akka nu ta'u abdannaa jaan. Finfinneetti bulchaan kutaa bulchiinsa Boolee obbo Xilaa'uun Fiqaaduu akkuma waliigalatti haalli amma jiru hedduu rakkisaadha jaan. Haalli amma jiru baay'ee rakkisaadha. Markeessayyuu magaalaa Finfinneetii waan humnaa olii haalli amma jiru baay'ee rakkisaadha. Markeessayyuu magaalaa Finfinneetii waan humnaa namni kaleessa iddoo konistirakshinii gara garaatti hojjechaa ture rakkatan hojjetu bakkee baay'eetti hojiin dhadhaabbatee jira waan ta'eef namni irra rakkata. Manneen amantaa keessattuu namni kan kadhaa gara garaatiin jiraatu har'a manni amantaa cufamee jira waan ta'eef dhugaadha namni baay'een akka rakkatu akka namaattis namni yaaduun jira. Rakkoon akka rakkootti waliigala akka jiru namuyyuu ilma beekama biyyaatti miti akkuma addunyaatti iyyuu haala qabatamaa keessa jirru hin beekna waan ta'eedhaaf. Akka kutaa magaalaa sanitti nama 50,000 waan nyaataa akka qopheessaa jiru dubbatanii jiran. Meebii garuu kan akka kutaa magaalaa keenyatti godhaa jirru nama 50,602 kan warra waan qabne rakkataa jennee aanaa isaatiin amma akka kutaa magaalaa otoo hin taane rakkattoota amma iddoodhaa jiran kan amma kaleessuma bakka baay'een ture namoota jiran kan namoota kaan aanaa irratti hojjetamu wajjin akkasiiti nama rakkataa aanaa irratti waan nyaatu dhabe aanaan fuudhee akka gargaaruu danda'u kaan immoo abbootiin qabeenyaa akka nu gargaaruu danda'an. Lammiileen kunneen gargaarsa argachuu kan danda'an yoo gubbarraa calalamee dhufe qofaa jedhan. Naannoo Amaaraa godina saba Oromootti jiraattonni magaalaa Baatee imaltoonni Jibuutii irraa dhufan dhibee koronaa vaayirasii naannoo isaanii seenuu gama isaaniitiin akka malu sodaa qaban himan. Imaltoota irrattis akka taasisi godhamaa jirus laafaa akka ta'e dubbatan. Bulchiinsi magaalaa Baatee gama isaaniitiin sodaan jiraattota dhugaa akka ta'e ibsee imaltoota Jibuutii irraa seenan irrattis akka taasisi godhamaa jira. Mootummaan federaalaa meeshaaleedhaan ala daangaan cufaa ta'uu ibsee ture. Jibuutiitti namoota 730 oltu dhibee koronaatiin qabamee jira. Abdulaam Hassan dabalata qaba. Dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa irratti miiliyoonota qabee lubbuu kuma dhibbootaa galaafatee jira. Biyya keenya keessattis baay'inni dhukkubsattoota guyyaarraa guyyatti dabalaa jira. Dhukkubni kun irra jireessaan namoota biyya alaa irraa seenanii fi namoota isaan waliin hidhata qaban irratti kan mul'ate yoo ta'u biyyi tun karreesii cufachuu dadhabuun babal'ina dhukkuba kanaaf sodaa ta'uu irra deddeebiin himamaa ture. Godina addaa saba Oromoottis jiraattotni magaalaa Baatee dhukkubni koronaa vaayirasii Jibuutii irraa gara isaanii seenee hawaasa akka hin gaagaane sodaa qabaachuu himan. Imaltoota Jibuutii irraa seenan irratti sakatta'insi godhamu laafaa ta'us himanii jiru. Seensa guddaadha. Seensi magaalaa Baateedha. Balballi kun balbala guddaadha. Bara nu irraan darbee haga eessaatti ka deemu numarraan seena jechuu karaan biraa hin jiru. Dhagayaatuma jirraa 100 ol akka darbee jiru kaleessallee miidiyaa irraa dhagayaatuma turre. Garuu wanni kanaa wanni uummataaf ibsi kennamu wanni tokkollee hin jiru. Koronaa ilaalchisee jechuudha. Naannoon riskiiraa kan jedhe kan bakkee lama Matammaa fi Baateedha. Baateen Jibuutii wajjin wal qabataa waan ta'eef karaan Jibuutii asii waan ta'eef Jibuutiin amma karaan banameera. Aangawootni magaalaa Baatees dhimma kanaaf xiyyeeffannoon kennan laafaadha kan jedhan jiraattotni waltajjiin dhaaba biyya bulchaa jiru magaalichatti geggeeffamuun uummatni naannichaa dhukkubichaaf xiyyeeffannoo akka hin kennine taasisaa jira jedhan. Of eeggannoo wanni tokko godhamu hin jiru. Walgahii isaanii guyyaa hunda magaalaa kana keessatti warri mootummaa warri piipidhaa taa'aatuma jiran jechuudha. Kanaafuu walgahii isaanii adeemsisaatuma jiran biiroo deemtee nama tokko argachuu hin dandeessu. Hiriira jiraachuu isaanii. Sodaan dhukkubni koronaa Jibuutii irraa seenee hawaasa gaaga'uu danda'a jedhu hawaasni kaasa sirriidha kan jedhe bulchiinsi magaalaa Baatee. Namoota dhokatanii seenaniin ala geejjibni naannoo Amaaraa fi Jibuutii jidduutti godhamu dhaabbateera jedhe. Kantiibaa magaalattii obbo Abduu Idris konkolaataa fe'iinsaa irraa kan hafe geejjibni dhaabbachuu himanii namoota dhokatanii Jibuutii irraa seenan guyyoota 14f addatti erga tursiifamanii booda gara magaalaa akka seenan taasifamaa jiran.
Jibuutii wajjin wal qabatee rakkoon isaa bal'achaati kan dhufaa jiru. Lakkoofsa namaatiin baay'ee dabalaati kan jiru. Kun yaaddoo keenya isa guddaadha. Hanga ammaatti kan seenuu danda'u shufeera konkolaataa gurguddaa fe'iinsaa fidanii kan gara naannoo keenyaa isheenan qofaadha. Kanaan ala kan jiru namoonni tasa miliqanii seenuu danda'an kan jiraatan ta'e bakka tursiisaa qopheessineerra. Guyyaa 14 baga turanii booda gara uummannaatti bilisaa ta'uun isaanii mirkanaa'ee kan makaman. Waltajjiin dhaabni biyya bulchaa jiru gaggeessaa tures leenjii dhukkuba koronaa irratti hubannoo uumuuti kan jedhan obbo Abduun sunis kallattii jiddugaleessarraa kennameen adda citeeraa jedhan. Barumsi dhimmi koronaa vaayirasii koronaa reefu waan tureef hubannoo uumuun barbaachisaa ture. Hojiin hubannoo uumuu waltajjii sana irratti ittiin uumame. Leenjicha laachuun eegaluun jira ture akka addaan citu kallattumaan sadarkaa giddugaleessaatiin kallattiin laattamee waltajjiin adda citeera. Bulchiinsi magaalichaa hawaasarraa dhukkuba kana ittisuuf akkaataa gorsa ogeeyyota fayyaarraa kennamuun hojjetaa jiraachuu obbo Abduun eeranii jiru. Jiraatotni magaalaa baatee dhukkubsattoota koronaa vaayirasii dandamachiisuuf kan oolu mallaqa walitti qabaa jiraachuu himanii tumsaa dhukkuba kana ittisuuf taasifamu keessatti dhalattootni aanaa baatee biyya keessaa fi ala jiranis dirmachuu akka qaban gaafatanii jiru. Magaalaa Hararitti gamoon Sheek namoota achirraa kireeffatanii daldalaa jiraniif kiraa baatii takkaa dhiise. Sababa dhibee koronaatiin gabaan qabbanaa'uu isaatiin kireeffattoota 53 fi kiraan baatii takkaa kan dhiifame. Uummanni waan qabuun yeroo rakkoo tanaa waltumsu akka qabu himamee jira. Udimusaa dabalataa qindeessee jira. Magaalaa Hararitti gamoon Sheek manneen daldalaa 53 kan gamoo isaa gubbatti argamuuf weerara dhibee koronaa sababa taasifachuudhaan ji'a tokko oliif kirarraa bilisa taasisee akka jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeeti jira. Manneen daldalaa gamoon Sheek tola ooltummaadhaan ji'a tokko oliif kirarraa bilisa taasise kunis qarshiidhaan qarshii 100 olitti akka tilmaamamu manaajarrii olaanaan gamoo Sheek obbo Najiib ta'anii dubbatu. Warreen daldala kana keessa jiran isaan irratti xiqqoo ulfaachuu danda'a. Kanaaf tinnisa isaaniif tinnisnee warra kaan isaanis akka warra kaan gargaaraniif kiraa manaa akka isaan hin kafalchiifne itti himne jechuudha. Namoota gamoo Sheek gubbaa kireeffachuudhaan hojii daldalaa irratti bobba'uudhaan hojjechaa turaniifim amma ammoo manni kiraa bilisa taasifameef keessaa kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise ammoo dhukkuba koronaatiin wal qabatee gabaan akka hin jirre dubbachuudhaan kiraa bilisa isaanii taasifametti gammachuu guddaa akka qaban himu. Cinqii keenya harkaniiti baatii takka kiraa nu dhiisan. Yeroo kamiyyuu caalatti hawaasni yeroo rakkoo kanatti ramata waliif taasisu akka qabus manaajarri gamoo Sheek obbo Najiib dhaamaniiti jiru. Namni yeroo kamiyyuu caalaa akka aadattillee akka aadaa amma Oromootillee wal bira dhaabbachuun waliif yaaduun hedduu barbaachisaadha. Arra manneen kiraa keessallee kan jiru hawaasuma harka qalleeyyiidha. Hawaasa harka qalleeyyii rakkoon akkanaa kun mudate yeroo jajjabeessanii fi warreen birallee fakkeenya fudhatanii akkas akka godhan yaaduudhaan haalli gabaatii fi haalli tiraanspoortii olii gad deemuudhaan fiigichee jiraatus waan jiruuf kana tilmaama keessa galchuudhaaf odoo hir'isanii parsantiin illee odoo hir'isanii. Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii qophaa'eef Udii Musaatti Harar irraa himu. Uummanni fi dagannaa keessa bahee koronaarraa akka of eegu manguddoonni magaalaa Naqqamteetii fi naannoo isii dhaaman. Manguddoonni OMN'if yaada kannaan fi dagannaa guddaatu uummata biraa mul'ataa jedhanii yaada isaanii Taganyee Daaqaatu nuuf erge. Dargaggeessa amma naannoo magaalaa Naqqamteetti hojiirra oolaan jiru namni naannoo kanatti dhibamee du'e sagaleedhaan waan hin dhagaamneedhaaf namni akka tuffiitti ilaala. Mana dhugaatiittis haa ta'u, mana karambullaattis haa ta'u, mana pooliittis haa ta'u, dargaggeessi ammayyuu karaa irrattis haa ta'u, konkolaataa adda addaa keessatti illee ammallee walirraa fageenyi hin jiru. Hin jiru jechuu dandeenya qabataman akka magaalaa Naqqamteetti. Akkuma isa duraatiin jira darbee namootuma bilchina qaban, namootuma hubannoo qabantu faayidaa fi miidhaa dhukkubni kun qabu namni baay'een hubannoo qabu jedhee yaadu. Hubannoon isaa walqixaa hin fudhatamne
kana nurraa rukutama jedhanii warri adda addaa haala adda addaa haasa'anis jiru. Warra akkasii kanaaf mootummaan hubannoo guddaa akka isaan argatan karaa jiru hundumaa dabarsuu barbaachisa. Sodaa qabna. Maaliif sodaa qabna? Ijoolleen walammatanii deemu, dubaroonni walammatanii deemu. Kuni baay'ee sodaa guddaa qabna. Balbala keessa cufadhu jedhe. Anaan immoo na kadhadhu jedhe. Waaqayyo maal jedhe? Mootiin ani sii kaa'eef ergan bulle mootummaa kootti siin bultu jedha Waaqayyo. Kanaaf waan mootummaan keenya nu dabarsu fudhachaa warri xeenaa xibbaqaa kun nuun jedhan fudhachaa nun immoo gadi buunee ummata keenya gorsaa walirraa fagaadhaa harka keessan dhiqadhaa jennee gorsuun nurraa barbaachisaadha. Akka ammanii jirru kanatti baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf namni hubannaa argatee gara fagaatee deemuu qaba jedhan. Eenyumtiyyuu namni nama eegu abbaatu of eega. Kanaaf namni waan nama eegneef abbaan akka of eegu, abbaan of eegee maatii isaa akka eegu, qe'ee isaa akka eegu, biyya isaallee akka eegu waan ogeeyyiin fayyaa gorsa kennan kana simatanii fudhatanii waan qajeelcha mootummaadhaan darbu kana hubatanii hojiirra oolchuu qabu. Waan hangafni jedhe qotisuun dhaga'uu qaba. Waan haatiif abbaan jedhan ijoolleen dhaga'uu qabu. Ollaan ijoollee walii gorsuu qaba. Ollaatu ijoollee walii guddisa. Ilma baluutiin intala baluutiin jedhu amantii kamiin jedhu daa'imman kana addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhibee koronaatiin lubbuu isaanii dhabanii 100 fi 50 caalee jira. Namoonni miliyoona 2 fi 200 caalaan ammoo dhibee kanaan qabamanii jiran. Ameerikaatti lakkoofsi namoota dhibee caalee jira. Itaaliitti namoonni 22 ol, Ispeenitti namoonni 20 ol, Firaansitti 18 ol, UK'tti 14 caalaan hanga ammaa dhibee koronaatiin lubbuu isaanii dhabanii jiran. Chaayinaan dhibee koronaa laalchisee miidhaa isiirraan gahe dhoksitee jedhamtee himatamtu. Lakkoofsa namoota magaalaa Wuhaanitti dhibee kanaan du'anii fooyyessituus komii isiirratti ka'u haaltee jirti. Dhumarratti qorattoonni Chaayinaa fi Ameerikaa dawaa koronaatiif qorannoo yaalii isa dhumaa dhala namaa irratti yaaluuf sadarkaa itti aanutti dabarsuun dhaga'ame. Qorannoowwan dawaa fi talaallii dhibee koronaa argachuuf taasifamu biyyootii garaagaraa keessatti qoratamaa jiru. Lalisaa Indiriis gabaasa maddeen garaagaraa qindeessee jira. There are 3 vaccines that have been given the approval for clinical trials. The adenovirus. Sababa daawaa dhabuu vaayirasii koronaatiin lubbuun nama 140 olii addunyaa kanarraa darbuuf kan dirqame yoo ta'u, vaayirasichi namoota 60 galaafatee miiliyoonota siree fira taasisuun namoota biiliyoonaan lakkaa'aman yaaddootti gateera. Mata duree miidiyaalee gurguddoo faasaa dhala namaa isa ijoo ta'e kan jiru vaayirasiin koronaa erga gaafa faffaca'iinsi isaa saffiseeti asitti mata dhukkubbii saayinsiistootaa ta'uun biyyoonni garaagaraa wal furuun qoricha dhibee kanaa barbaadutti bobba'anii jiru. Haa ta'u malee hanga yoonaatti bu'aan hojii qorattootaa yaaliirra darbee qabatamaatti hojiitti hiikamuun ilmoo namaa dhibee kanatti hin furre. Yaaliiwwan garaagaraa taasifamanii ifoomsaman keessatti qorannoon sadarkaalee daawwaan itti qopheeffamu keessaa kan dursaarra taree muraasa. Gabaasni Aljeeziraa akka ibsutti garuu Chaayinaan daawwaa dhibee kanaaf ta'u akaakuu 2 yaalii xumuraa isa dhala namaa irratti yaalamuurraan geesseetti. Akka gabaasni kun agarsiisutti Chaayinaan sodaa biyyi ishee vaayirasichaan deebi'ee weeraramuuf qabu giddu galeeffachuudhaan dabalataanis jalqabbiin vaayirasichaa Chaayinaa keessa ta'ee biyyoota addunyaalessaa gaaga'uu isaatiin akka beenyaa baasuutti yaaduun daawwaa kan argachuuf fedhii addaa agarsiisaa jirti. Hanga ammaattis biyyoota garaagaraa keessatti yoo xiqqaate daawwaan akaakuu 70 ol ta'an dhibee kanaaf furmaata ta'uu malu jedhamuudhaan qorannoorra kan jiran yoo ta'u, akaakuun 3 ammoo sadarkaa kiliinikaatti qoratamuurra qaqqabuun isaanii ni himama. Biyyoota yaalii daawwaa kanaarra jiran keessaa Chaayinaatiin alatti USA Ameerikaa qofaatu sadarkaa daawwaa koronaa vaayirasii dhala namaa irratti yaaluu qaqqabee jira jechuudhaan gabaasni Aljeeziraa ni addeessa. Ogeessi fayyaa olaanaa Ameerikaa Antoonii Faawuchi talaallii Ameerikaan dhala namaa irratti yaaluuf qaqqabsiise jettu irratti yoo yaada laatan daawwaan sadarkaa yaalii lammaffaarra jiru kun yoo milkaa'e ji'oota 12 hanga 18 gidduutti qophaa'uun raabsamuu danda'a. Haa ta'u malee qorattoonni daawwaa fayyaa sochii daawwaa koronaa argachuuf taasifamaa jiru kanarratti yoo yaada laatan qorannoon saffisaan osoo hin taane bilchinaan adeemsifama. Kana ta'uu baannaan
rakkoo caalmaaf dhala namaa saaxiluu mala jechuun sodaa saffisa qorannoo kanaarraa qaban ibsataa jiru. Qorichootni lamaan Chaayinaa keessatti qopheeffamaa jiran Beejingiitti kan argamu dhaabbata Sinovaak Baayootikii fi Inistituutii Oomishoota Baayoloojii Wuhaan ta'utu ibsame. Ji'a bitootessaa keessa dhaabbata waraanaa fi fayyaa kan Sinovaak jedhamuun talaallii dhiyaateef Beejingii ibsaa magariisaa agarsiisuun qorannoo kiliinikaaf dabarsuun ishee kan dhaga'ame. US Ameerikaa daawwaa qopheessaa jirtu sadarkaa namaa irratti yaaluurra ga'uu ishee erga beeksisteetiin booda ture. Gaazexeessituun Aljeeziraa Hoongi Koong irraa akka gabaasetti vaayirasii miliyoonota keessatti argame kuma dhibbootaan galaafate kanaaf daawwaan Chaayinaan qopheessaa jirtu sadarkaa lammaffaa akka darbee fi namoonni 500 fedhii isaaniitiin qorichichi miidhaa akka hin geessisne mirkaneessuu keessatti hirmaatanii jiraachuu isaanii ibsite. Yuunivarsiitii Hoongi Koongitti Piroofeesarri Paatooloojii Joon Niikoks akka jedhanitti adeemsi daawwaa abuuruu yoo saffise miidhaa hamaa caaluu ni qabaata waan ta'eef suutaa deemuu qaba jechuun saffisuu qorattoota Chaayinaa kana qeeqaniiru. Itti dabaluudhaanis adeemsi daawwaa raggaasisuu fi qorachuuf jalqaba bineensota xixiqqoo achii warra gurguddoo dhumarra nama irratti yaalama kan jedhan Piroofeesarri kun vaayirasii koronaaf garuu kallattiidhaan nama irratti yaaluuf murteessuun tarkaanfii ulfaataadhaas jedhaniiru. Oduu xumureetiin jira himannaa wajjin akka tursanis na feeraa ayyaana immoo manuma keessanitti akka dabarsanis hin jenna.